Taateen jimaata duraa buufata konkolaataa magaalaa Roobee keessatti mudatee dhaloonni safuu irraa sigigaachuu kana keekee fi namoota hedduu kan neeqamsiise ture. Maanguddoon ganna 60 obbo Waaqoo Kadir jimaata ganama imaltuu dhuunfaa isaaniif magaalaa Roobee irraa gara Argaafaa deemuuf bareedaan ture buufata konkolaataa magaalaa Roobee kan seenan. Yeroo gara buufata konkolaataa seenuuf deemaa jiranitti mooraa buufatichaan alatti dargaggeessi tokko miira dheekamsaatiin kottu jedhee akka isaan waame yaadatu. Haalli waamicha isaa nagaadhaaf akka hin taane waan naaf galeef dafee deemeen buufata konkolaataa keessa seene. Kan hin dafee ol seenuu filadheefis achi keessa namni baay'ee waan jiruuf qaamni nageenyaas ni jiraata jedhee waan ani yaadeef jechuun BBC'tti himanii turani. Dargaggeessi sun isaanuma faana mooraa seenuun bilbila ko'aatti fidi jechuun dubbiin akka isaan jalqabe simu. Isaan garuu bilbila maaliiti ani kanan qabaa jedheen bilbila koo itti agarsiise. Dargaggeessichi garuu isa dhoksite fidi jechuudhaan booksiidhaan na eegale jechuunis dubbatu maanguddoon kun. Ergasii dargaggoonni hattuudhaan maqaa jedhuun viidiyoo isaan waraabaa mooraa buufataa keessaa iyyisiisaa oliif gadi ari'aa yoo tuman mul'isa. Reebicha kanaan duratti akka hattuu hin taane afaanii fi ragaa of harkaa qaban itti agarsiisuuf yaalanilleen hiree dhaga'amuu hin arganne maanguddoon kun. Obbo Waaqoon viidiyoo yoo isaan daboodhaan reebama mul'isuu irra deebiidhaan ilaaluun xiinsammuun kiyya miidha jedhanis reebichi isaan irra ga'ee fi wanni viidiyoodhaan mul'ate walqixa akka hin taane himu. Yoo xinnaate daqiiqaa 10 hanga 15 kan ta'u na duukaa deemanii booksiidhaan kaalchoodhaanis na reebaa turan jedhaniiru. Naniyyee namni narraa qabuu hin dandeenye jedhaniiru. Erga na reebanii quufanii qaamni nageenyaa dhufee hundi keessanuu waajjira poolisii deemtu jedhanii narraa qaban jedhu. Haleellaa kanaan fuula isaaniirraa miidhaan ga'uu fi morma isaaniirras reebicha ga'een nyaata liqimsuuf akka rakkatan qubni isaanii tokkos akka cabe himuu obbo Waaqoon. Obbo Waaqoon yeroo reebichi kun isaanirra ga'u akka malee iyyaa akka turan viidiyoo kanarraa ni mul'ata. Turtii BBC waliin taasisan irratti akka dubbatanitti iyyi isaanii anis akkuma mucaa koottan du'aa kan jedhu itti dhaga'amaa turu eeraniiru. Mucaan kiyyaa Ramadaan Waaqoo jedhamu kan umuriin isaa waggaa 20 keessa bara 2010 sababa lola daangaa Somaaleetti waliin ture irratti humni addaa Somaalee uleedhaan reebaa ajjeesan reenfa isaatu argadhee hin awwaallanne jechuudhaan ibsaniiru. Madaan mucaa kiyyaatu osoo na keessaa hin bahin akka nama abaarsa qabu anillee akkuma mucaa kiyyaatti ajjeefamaa kan jedhu sammuutti na dhufeen iyyaa tures jedhaniiru. Obbo Waaqoon erga haleellaan kun isaan irra ga'een booda tumsa hawaasaa fi qaamolee mootummaan deeggarsa argachaa turaniiru. Hospitaalli Meelbaa jedhamu waan narra ga'e kana dhaga'uun yaalii guutuu saantima tokko osoo nan kaffalchiisin naaf kennanii jiru. Galata Waaqaa amma fooyyeen qabaa ijji koo ilkaan koos hin banne jedhanii jiru obbo Waaqoon. Abbaa ijoollee 6 kan ta'an obbo Waaqoo Kadir miidhaan isaan irra qaqqabe kun viidiyoodhaan waraabamuun wanti isaan irra ga'e xiyyeeffannaa akka argatuuf akka isaan gargaaramaniiru. Ani nama viidiyoo sana waraabeen beeku anumatti taphachuuf waraaban jedheen yaadaa ture. Mucaa magaalli tokko moobaayila na fuuldura qabaa yoo na waraabuu argaan tures jedhaniiru. Dallansuu haleellaa isaan irra ga'e hordofee miidiyaa hawaasummaa irratti deemaa ture. Shakkamtoonni miidhaa kana maanguddoo kanarraan ga'an akka to'atamaniifis gumaachee jira. Qajeelchi poolisii godina Baalee fi magaalaa Roobees shakkamtoota gocha safuu hawaasaa cabse kana raawwachuun shakkaman to'atee seeratti dhiyeessuuf adeemsarra jiraachuu ibsanii jiru. Obbo Waaqoon gochi isaan irra ga'e safuu dhabuu dargaggoota muraasaa malee waan magaalaa Roobee fi uummata Oromoos ibsu miti jechuun ibsaniiru. Gochaan kun waan aadaa keenya ibsu miti kan jedhan obbo Waaqoon waan Itoophiyaa ibsus miti jedhaniiru. Waan Oromoo ibsus miti kan jedhan obbo Waaqoon wallaga'uu dhugaadhaan deemuu qaba malee humna qaba jedhanii nama miidhuun safuudha jedhanis jiru. Qaamni nageenyaa naannichaas dura salphisanii ilaaluudhaan laaffisanii ture. Erga uummanni viidiyoo kana ilaalee sagalee naaf dhageessisee xiyyeeffannaa guddaa itti kennuudhaan bakka isaan jiranii gurra qabanii hunda isaanii to'atan jedhu maanguddoon kun. Hawaasni kiyyaa sagalee naaf ta'ee qaamni seeraa jara kana to'atee seeratti dhiyeessee baay'ee haa galatoomanis jedhee jira. Qaama yaadaanis gochaanis deeggarsa naaf godhaniif nan galateeffadha jedhee jira. Godina Baaleetti dhalatanii kan guddatan obbo Waaqoo Kadir umuriin isaanii waggoota 40 caaluuf nama ogummaa fayyaatiin hawaasa tajaajilaa turanidha. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1978 gargaaraa fayyaatiin leenjifameen uummata Walloo beelaan buqqa'ee naannoo Wallaggaa qubatan ogummaa kiyyaa
ta'uudhaan akkan tajaajiluuf awuraajjaa qillamitti ramadamee aanaalee adda addaa keessa hojjedhe jedhaniiru. Ergasii ammoo gara naannoo dhaloota kiyyaa godina Baaleetti deebi'een hospitaala Gobbaa hojjedhe jedhaniiru. Guyyaa barachaa halkan hojjechaa barnoota kiyyas fooyyeffadhe jedhaniiru. Ergasii ammoo hospitaala Gobbaa erga hojjechaa turaniin booda hanga ji'a darbee keessaa soorama ba'anitti waajjira eegumsa fayyaa aanaa Raayituu keessa hojjechaa turanii. Tibbana umriin isaanii 60 erga guutee soorama isaanii mirkaneessifachuuf asii fi achi osoo socho'aa jiranii haleellaan kun buufata konkolaataa Roobee keessatti isaan mudate. Ogeessi fayyaa waggoota 40 caalaniif ogummaa isaaniitiin hawaasa tajaajilaa turanii fi tibbanaa haleellaan irra ga'e kanaaf qaamoleen mootummaa fi namoonni dhuunfaa deeggarsa adda addaa gochaa jiru. Akka fakkeenyaatti baankiin Awaash qarshii walakkaa miiliyoonaa yookaan 500,000 arjoomee fi kenneefis jira. Kana malees bulchiinsi aanaa Raayituu mana kenneefii jira oduun jedhus miidiyaa hawaasaa irraa adeemaa jira. Kana malees namoonni dhuunfaa kallattiidhaan akkaawuntii nama dhuunfaa kanaa irratti maallaqa hedduudhaan deeggaraa jiraachuun gabaafameera. Waaqayyo salphina keessan akka maanguddoo kanaa gara ulfinaatti isiniif jijjiiru. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jecha yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe godhaa mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadhaa. Sa'aatii yartuun booda odeeffannoo gara biraatiin hanga deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.